وانك جلالا هقسير أرسا وانك جلالا هقسير سينا أبي بكر موسى في قمات قدين أفاني في آداء أرموتي فلاتهم بريسان أبا ورجيتين سقلي محي الدين عبد الله دي انديتي كنا أماماتي في بيكم صبرتنين غرغار مودان سبيساني تيف وان هجتنين يوكانس لالا في ركنا سبيساني يكوداف تتافة قدني في وريقم باسنين سينا سبيساني كيستي بقرنا ميدا غانمون نكبان قودا قماتشانين والچانين اللي يرو في نانو ماركيستي هندبامن غرو waan hunda biratti dinqifamaa ta'ee hojjechuudhaan hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fidaniin akka urjii bakkalchaatti hiriyoota isaanii caalaa ifanii mul'atan ammoo yeroo fi saboota hunda keessatti jibiriim jarri waan hojjetaniin waan bu'uuraniin yookaan xurree baasaniin hawaasa keessatti jijjiirama addaa fidan kun eenyummaan isaanii bararraa baratti hanqa'am eega isaan addunyaarraa deeman illee bakka isaan hin jirretti hojii fi habaqaallee dhaaban hidda godhatee lallisaa deemam hayyummaa fi jeenummaa isaanii kabajaa fi jaalala dheerinni yeroo hin irraanfachiifneen yaadatamam maqaa fi yaadannoon isaaniitis dhalootarraa dhalootatti tarkaanfatam warri haloolii kana keessatti zalaalam dinqisiifaman kun akkuma kan saboota biraatti kan Oromoo keessattis qaaliidha haala kanaan afaanii fi aadaa Oromoo kan diinni dhabamsiisuudhaaf ijibbaataa ture dandeettii fi murannoon dura dhaabbachuudhaan afaan Oromoo afaan boonsaa akka barbaachisutti itti gargaaramuun dandeemu ta'uu hojiidhaan agarsiisuudhaan aadaa fi afaan Oromootiif bu'uura hin diigamne dhaabuudhaan seenaa qabsoo guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti namni maqaan isaa qalama dahabaatiin barreeffamu Abubakar Muusaatiin. Himi labsi himi Abubakar Muusaa himi ayyuu himi kan shantam shubbisa. Abubakar abbaa isaa Muusaa Wadaayii fi haadha isaa Faatumaa Haaji Alirraa baha Oromiyaa godina Afran Qalloo aanaa Oborraa Onodadar araddaa leelee gabaatti toora bara 1942 keessatti nama dhalate. Abubakar akkuma kaa'imoota hedduu yeroo sanitti akka ibareen barnoota amantiitiif hawaasa keessa sossoo'uu jalqabe. Yeroo tana barnooticha biratti aadaa fi hooda heeraa fi seera manguddoon ittiin hojjetanii fi hawaasaan gaggeessan qoratee if barsiisuun hawadame. haala kanaafis afaanii fi seenaa biratti makmaaks sheekoo geerars mirriis hibboo fi kan kana fakkaatan qomeef guute isaa akkasiin waan dhagee sammuutti galmeeffachaa jiru toora bara 1959 magaalaa Dirree Dhawaa seene. Himi labsi himi Abubakar Muusaa himi ayyuu himi kan shantam shubbisa. Gaafni Abubakar Dirree Dhawaatti seene gaafa seedanni jimaa karaa biyya alaa yookaan Jabuutii fi Yaman erguu haala oowwaan turedha. Akkisan odoo hin turin Abubakar hojii barreessummaa fi to'annaa seedata erginsa jimaatiin mindeeffame. Gara biraatiin magaalaan Dirree Dhawaa keessa jiraachuun afaan Arabaa kan barnoota ittiin jalqabe caalaa cimsachuudhaaf barruulee fi kitaabban afaan kanaan barreeffaman baay'inaan harkatee dubbisuudhaan beekumsa isaa guddisuu fi haala mijaawaa uumeef. Kana malees afaan Somaaleetii fi Amaaraa akka baratu godhe. Kuni qooda guddina afaan Oromootiif laate irratti hedduu isa gargaare. Abubakar beekumsa isaa hojiin agarsiisuu fi guddina afaan Oromootiif qooda gumaachuuf karaan kan banameef hundaa'uu hawwisoo Afran Qallootiini. Aya sirna gadaa caya Afran Qalloo gaaddisa lammiidhaa seenaan isaa malloo. Sososoinsa galiin fiixa baate hunda duuba qonni isaa murteessaatu argama. Abubakar nama seenaa sososoinsa Afran Qalloo maqaa isaatiin malee hin kaafamne. Abubakarii fi waahillan isaa lama Ismaa'il Muhammadii fi Alii Shabbooddoo jalqaba bara 1962 hawwisoo urjii bakkalchaa tan hawwisoota Oromoo hundaaf hangafa ta'uuf jiraattu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti abuuran. Maal dalaganii Ismaa'il khatti kana gattee
أفعل بكنا دنيا بقول لك تيجي قالت كتاب بيتي أبو بكر موسى هو يشوف أبتي أبدو جو كذا أبدو كلام جو ولي سكرت بيتي هدلا باكوني جاي كتاب كذا أبو بكر موسى جماعة خليج أب سكرتي جماعة خليج أب جلو تخيلت خلاص سكران دي مجيء كتي وكو خلاص سكران دي هو اسمعين خلاص نجي خلاص كل جلو ما ولي سجين أفضل أبو ولو كم جد ولو لم تجين اسمعين تبا أو قبلي ذاك بديين هيك ولو لم تجين سلاغ كهري تبنا جين ولو أنا سنخم جين قبيتين أما ديني قاعد ديما أنا سخنا جين وجيو دبتن أما خيجا اسمعين نبي في قمة أبو أما أركني نجي ولو خكرم بيتمي أبي قاعد سفري ماما خرمو ولا قريتي خيديني ورو من ساري لكي قبل ساري واللي ندراني خباسة إجلامين كلها يا اللي بالرأي اللي ما ودي شيء تخوف الراجع نبر في دو ونوقع اللي إجلامين كلها يا اللي بالرأي هذا التيار قلت لك سنقام أفضل موخنا ولو abubakar guyyaa hawwisoo dhaabuudhaaf murteessan irraa halkanii guyyaa irratti hojjechuu jalqabe. Kaa'imman fedhii fi dandeettii wallisuu fi sirbuu qaban faana dhawee miseensoom sun warra wallisaniif walaloo fi yeedaloota qopheessuudhaan kanneen sirbaniif sosso'aa adda addaa baasuudhaan walleelee agarsiisni ittiin jalqabuu fi xumuramu kanneen wallisoonni mataan wallisanii fi akka faarutti tuutaan dhiyeessan haala yeroo fi fedhii ummataatiin wal taasisee qopheessuudhaan yeroo gabaabduu keessatti tuuta urjii bakkalchaa bifa hawwisoo qabachiise. Sana malees ayyaana iidaatii fi sirna adda addaa irratti agarsiisa dhiyaatan barreessuudhaan walaloo dhimma san calaqqiisan baasee akka itti wallifaman gochuudhaan hawwisoo urjii bakkalchaa yeroo gabaabduu keessatti akka beekamtuu fi jaalatamtu taasise. Himi labsi, himi Abubakar Musa, himi Ayyub, himi kan shantam shubbisa. Walaloon Abubakar Muusaa jireenya isaa gabaabduu keessatti barreesse hedduudha. Kanneen itti wallifamanii hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fidanis akkasuma. Warra dheerinni yeroo miidhagina isaanii hin moofeessine keessaa akka ol duraa duuba tarrifama qubeetiin kunooti. Abbaa keetii jeenaa ansilaa siinsaamaa loosha irgoo caamaa askoottu siyyaama. Ana hamileen tiyyasumaa sateehoo eenyumaa. Ana hamileen tiyyasumaa suma sa'ati hootee eenyumaa. Ana hamileen tiyyasumaa suma sa'ati hootee eenyumaa. Alaan altee onneen tiyyaa hin beekumoo siifin iyyaa. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinqamee bar an kophaa koo. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinqamee bar an kophaa koo. Bira baabbutaa hirribaa miyaawaa ani riba dabee na himi medawaa jawaa. Ashiita shumburaa loosha bishaan biraa azeeba timiraa jannanni si biraa. Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa, asheeta shumburaa loosha bishaan biraa, azeeba timiraa jannanni si biraa, wayya jannanni si biraa, boontu jannanni si biraa. Bareedduu bareedduu wayyaa bareechituu si birattiin kee kooyyaa qaceelchituu. Bariituu ganamuu waariitu galgaluu na duraa mul'attaa yaada ooleen buluu. Barraannaaf baree ililliin urgooytee dilii maaliin qabaa rabbii qiyya gooytee. Barraannaaf baree ililliin urgooytee barraannaaf baree ililliin urgooytee dilii maaliin qabaa rabbii qiyya gooytee dilii maaliin qabaa rabbii qiyya gooytee.
في داوي يا إجابولتو بيت إياتي ملي وأنا ما نركتو لقيتي يا لقي قراني جاللت دلخني ولو براني قيان قيادة إننو نيقر رمي ولينو خيبريني قال إننو نبوتشي سيخي أملينو إجلمين كولا يا إلي برا إلي ما وردي أشيت خوف الرا إجلمين كولا إجلمين كولا إلي ما وردي أشيت خوف الرا أشيت خوف جاللمي أيتوك أجلي يو أكا جالغاري نماهم بين ملي جاللما جالتن مالما جالتن دورما يود أبن صبرما كوتو يا بيفتوتيا إفتران سكابا داويتيتيا سمان داوي كابا كوتو يا إلي أنسي في واللسا أتالي يو هندفني فراهن جالسا قبعتو نديفتي أتي دي مفكاناني تبتشون تدبي أتنان تبناني نجالت جمخيتين يوهوان كيتي ملي قان أتم فيتم فدن تريسك كساني ملي نجالت جمخيتين يوهوان كيتي ملي أتم فيتم فدن تريسك كساني ملي نلالين سلالا يا شنكور آلا جاللت دنفلا إنو رلالا نتين جباتنغا يا جاللي والله سي أرجيانا جاء سلا ولين طلا أفسي متديسي قويا فدا برسيسي أنيتي مدويتو نافين سوصبمتو قويتي كي ياددو هيرين كتبمتو ربي مونا مما كان سير جلسي هاتي تيني تكا مالتو الدان نباسي ربي مونا مما كان سير جلسي أنسير جلتي هاتي تنياتك ملتو أدن نباسي هاتي تنياتك ملتو أدن نباسي ملتو أدن نباسي روبا موغنا ولو أديفنا أصو والبرني ولو جلبيفنا سجال جالل ديما جاللتي ديما ديما جلال مما جالت دم 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 جواكم أرما دم جواكم أرما سين برباد هكو قدين تيني تكا بالا منافق في إيساتين سيركام سين برباد هكو قدين تيني تكا بالا منافق في إيساتين سيركام سربا أرمال لوهي سربي خوكا مخيا لوهي سربي لوهي أنغا مكيد فوكيا سربا أرمال لوهي سربي غمالو لوهي سربي لوهي أنغا مكيد takkaana hin yaadannee hamma jiru teetii yaabuntuu naanahii ani hiriyaa keetii wajjin naannee duynee amtuu waliin feenuu if keessa deebimee itti ilaali beenuu wal harku waan olluu haayaa nageettii hoggaa adda ayyaanuu lubbuun na rakkattii yaada keetiin shoora harkaawee hangam takkaan taata harkaawee yaa gaaraa jaalalaa sina yaadachiisa irriibaa odhiisee ana isaa hin gacciisa yaa hiree hiriyaa ijoollummarraa eegalii waa wajjin dabarsine yaadadhu garagalii
yaa ibsituu akkaaduu ansi maleen taraadu sihtaniin barbaadu yaa ifaa uumamaa akkaaduu ifta yaanni kiyya suma yaada keenaaf himta yaa ji'a kurna shanaysaa yaa hangutaaya baddeeysaa bareenni kee fuula keeysaa gammachuu eessaan si keeysaa yaa moosina nuti akkaan si feena zannuubee zannuubaa bishaan dhandhama kee ayliinaa fayyisaa si malee eenyumaa qalbiina wayyeeysaa walleeleen walaloo armaan oliitiin wallifaman sammuu dubraa fi dardara Oromoo keessatti sabboonummaa cimaa uuman walleelee alagaa bowwaasurraa ittisuudhaan jaalala walii horsiisan sanbira kutee qabsoo bilisummaatiif akka if qaadiman kakaasuu irratti qooda guddaa gumaachan. Abubakar Musaa seenaa haala hawaasa Oromoo keessa turee fi jijjiirama argamuu mara walaloodhaan yeroo yeroon galmeessaa ture. Haala hawaasa Oromoo keessa bara 1962 ture walaloodhaan akka ibsu. Yaa ilmaan Afranqalloo maaliif tatteeysanii dardara alagaa of cinaan gartanii afaan isaaniitiin kunoo wal faarsanii shamarran teenya tan karaa yaatulleen wanni wallisan bartan jaraatii walleen jechuudhaan seenaadhaaf galmeesse. Afrani kallo dardara mantana Juli afrani kallo dardara mantana Hadi barra Otawan barna Hadi barra Otani bogana Awisoo Afranqalloo keessatti qoonni Abubakar walaloo barreessuu qindeessuu fi beeksisuu qofan turre. Daawwii haala yeroo calaqqisan barreessee qindeessee namoota irraa qooda fudhatanis leenjisee ifiifis irraa hirmaachaa ture. Dandeettii biraa guddoon Abubakar hawaasa keessatti dhageettii fi jaalala ittiin horate sheekoo fi haasawa koflaati. Yeroo beeksisaa fi dooyaa irratti ol bahu sheekoo fi haasawa koflaa gaggabaaboo aadaa fi jireenya uummata Oromoo hangaasan kanneen daawwattoota kofalchiisan gammachiisan barnoota kennanii galma bohaarsan ture. Akkaataan haala saniin sirna agarsiisaa ittiin gaggeessaa ture haalaan dinqisiifama. Jechoota gaggabaabaa daawwattoota gammachiisaa ture keessaa tokko haala ittiin beeksisu. Kunis caalaa caammaatiin beekama. Yeroo waltajjii irratti ol bahu caalaan caammaa mucaa cimaan odoo hin mucucaanne ceehee cunca core miicee cunfee micceree coqorsa caffee caammaa afuu dhufe isin cufa caljaa caqasa jechuudhaan waca galma keessaa aree qalbii daawwattoota gama isaa hawwata. Akkuma beeksise kanatti wallistoota hunda haala isaaniitii fi walleelee isaanii waliin dhaadheessee dhiheessa. Oduu yookaan sheekkoon koflaa kanneen daawwattoota ittiin bohaarsaa ture keessaa takka tan haala qilleensaati. Isiinis qilleensi boruu meessorraa karaa ciroorraa gara baddeessaa gama hirnaa sanbooda karaa dirree dhawaa sosso'a. Kashabooda qilleensi bubbee kaasu waan akka walaandoo fakkaataa dabree buusa. Gamaas riiduu meessin jiru haa ta'u immoo galaanni dhufuu hin oolu. Gara galgalaa adda namoota garii irratti dafkaatu argamuuf ta'a. Kan mirqaanaa ta'ullee hin beekamu. Oowwi guyyaa kanarraa olii kookaa koollaa tokko nama obaasa. Kan irraa gadii buna baddeessaa siinii takka nama feesisa. Warri boodaa yoo haalli qilleensaa isinitti jijjiirame ana doktara keessan 9 seeqaan mari'adha. Tajaajilli kootis bilaashii. Haalli akkanaa kan biraa oduu haaraa xinniqqeeti. Isinis obbo Xoroon itti aanaa ministeera xaasoo xiixaan xiqqaan obboleessii ministeera finxiixaa kan uffanni qumxaa faxarri qiixaa subaanni baas wakiillee oduu xarfattuu hara xinniqqee akkaas xuruurfattetti dubbii xaxaaxiittuu teenyaaf wixxifatee haxarfatee kopheelee isaa babaxxeessaniin baxxaq jechaa xarrifachaa osoo deemu mixaatis maxaxaaxaan tokko xam godhee fite xiqqoo dhaabbannaan garaan isaa akka nama xallaan xifteetti xillaa'u oduun hara xinniqqee tan qilleensarraan gama keenyatti itti ibsiteeti jirti tan jettuudha. Yaa muciyyoo mana keessa jettu lawlaw dilaaniin dhaabbee foddaan siinjuu haw akka kiyyaan kanoo mana keessa juu calaw fittina kaasee gara mana keessanii halaw
ulaan cufaa taanaan godhee gaa qawqaw walaloon Qamar Yusuf ittiin wallise tunis tan Abubakar Muusaa gaafas barreesserraa himi labsii himi Abubakar Muusaa himi Ayyuub himi kan shantam shubbisa Abubakar yeroo haala kanaa fi kana fakkaatan jechoota miidhagsee ibsu Oromoota yeroo sanii kanneen afaan isaaniitiin adda fagaataniif raajiidha ture. Dandeettii isaa dinqisiifachuudhaan jinniitu afaan isa barsiise ja'anii warri haasoon hedduu turan. Abubakar nama gaafa afaan Oromoo afaan qottuuti ja'amaa ture san afaan kun miidhagaa fi sooressa taachaa karaa hedduudhaan agarsiise. Abubakar guddina afaan Oromootiif wanni laate lakkaa'ameen dhumu. Walaloo sheekoo fi haasoo koflaa bira dabre asoosama gaggabaaboo barnoota adda addaa laatan kanneen haala jireenya hawaasa Oromoo calaqqisanii fi dagaagina afaan Oromoo beeysan hedduu barreesse. Akkaataan Abubakar asoosamoota isaa keessatti haalaa fi yaada itti ibsu kan dhaggeeffatu qaamaa fi qalbii fuudhu. Barreeffama lubbuu abbaa dhabde jaamu kan odoo hiree maxxansuu hin argatin biraa deemerraa kutaa lammadaa keessa Jiini Hagayyaa dabree kenni seene barrii dullachee hafuura isaa kan dhumaa duumessa daalacha keessatti baafachaa halkan bara haaraa argamsiisuudhaaf dhufe. Dukkantee raaree fi lakkeen wal keesse karfaffuun heddumminaan harca'uu jalqabde. Hangaasuun waluma faana gaarran gubbarraa gara raaree walaqqisa. Jirkaa lafatti awwaalaa gooha galaanaa kan waalleen deemu fidde. Gaarranii fi leeni dukkana keessa xalayaa gurraatti duutii irratti katabamte fakkaata. Ganda ededa qonyee lagarra faca'e san hurreen adda baafte. Ifaa lambaa xixiqqishaa goojjoolee jajalloo keessaa billiq jedhu malee lubbuun namaayyuu qeensa jalatti galte. Beeyladaan okaya golee isaanii bira jirtutti dhiyaatan saroonni goda isaanii lixanii dhoqotan. Qilleensa karfafuu kan gaarranii fi lakkeen iyyisiisee sagalee nama baareessitu fidu malee waa takka illeen alatti hin hafne. Akka waan uumaan haala bara dabreef jecha isaan irra dallantee qabbantee hamtuunii fi karfafuun jabduun qottootarraa haluu ba'u jirti. Halkan dukkana qilleensa hamaa kana keessa gurbaan daaddaan isaa bara 22 keessa jirtu tokko galaanaa fi horofaa kana keessa kan qabbantii qadaaddaa qaama isaa qaata goggoysite kan beelaa fi sodaan humna isaa fudhatan kan timni galaanaa huccuu isaa gurraatti dhoosee otoo hin ajjeesin kafana godhuuf kajeele. Ganda xirroorraa gara ganda damii muummeetti tattaafate. Gurbaan kun kan hoggaa dura deemuuf miila laatu akka waan namoota lubbuu qaban keessaa isa arguuf jibbetti qilleensi karfafuu wajjin lafaan dha'u. Kan abdiin laaftuun hongoonii hamaanii fi araraafamni jabaan isa keessatti wal lolaa jiran akka allaattii goblaan isii caphee laga keessa buutee galaanni isii fuudhee hallayyatti darbeetti hollachaa akka waan duutii isa reebaa jirtutti tirachaa deema. Hoggaa humniti isaa dhumte tattaaffachuu dadhabe. Dhiigni isa keessatti ititee deema horofaa keessatti if darbee jireenya isaarraa waan qaama isaa keessatti hafeen iyyeensa guddaa sagalee sodaatan akka nama hobomboleettiin hallayyaa biliileetti darbuuf fudhattee fuula du'aa agarsiiftetti sagalee jireenya namummaa isaa tan qilleensa waa dhabaa keessa jiru iyye. Gama biraatiin Abubakar barreeffama gammachuu didaa kutaa jalqabaa keessatti aruustichi jaarsi kan daaddaa abbaa aruustitti intala imimmaan haqattu tan akka nama ajjeesuudhaaf deemaniini qaamni hadoodee irratti du'e fudhatee bahe. Dubraa fi dardarri ellee fi dhiichisaan dabaalaa mana aruustichaa ga'anii
gooftaa fi giiftii siree dheertuu agoobararra baasan. Namoonni affeeramaniis waamicha kabajanii dhufanii kursiilee qophoofteef irra taa'an. Daleeytuun burcuqqoo waliin dhawaa gammachuun ormarra deemaa dhugaatii qicuu jalqaban. Wallisoonni yaamaman muuziqaa qoqqooytuu fi sirba isaanii babbareedaadhaan daranuu lubbuu namaa macheessanii waan qoma keessaa qaban dhoosutti seenan. Achi qarqara intala bareedduu takkaatu ta'a. Isii cina gurbaa isiin dubbachuuf jecha babbareedaa if keessa barbaaduutu argama. Gurbaa kanamatti jaarsa dhugaatii wal faana duddugee akka dabalaniif burcuqqoo waliin dha'utu jira. Gara mirgaatiin jaartii nyaara isiitiin jaarsa isiitiin loltuutu argama. Isii tanaachis dullattii ilma isii tokkichaaf tan taatu dubra achi jiran keessaa barbaadduutu ta'a. Cuftii isaanii garba dhugaatii fi taphaa keessa limanii waallee irraanfatan. Lakkuma halkan walakkaa'uun gammachuun ormaa go'atti jijjiiramte. Surriin isaanii machoytee arrabni isaanii dubbachuullee dadhabe. Aruustichi jaarsi kan machaa'e kun bakka isaatii ka'ee orma keessa jijjigaa akka nyaatanii dhuganiif nama kadhachuutti seene. Kun hundi hoggaa ta'u aruustittiin bareedduun ijji isii lameen nama rifachiiftuun odoo olii gad mimmil'attu gooha dila kana keessaa gurbaa tartaraa kan akka waan lubbuun isaa qaamaan adda baatetti kophaa isaa cinqamaa taa'uu agarti. Haala armaan olitti ibsameen bara diinni afaan Oromootiin dubbachuun salphina namatti fakkeessaa ture san keessatti Abubakar Muusaa afaan kanaan dubbachuudhaan wallisuudhaan bohaarsuu fi asoosamuun akka danda'amu hojiidhaan agarsiise. Hojiin isaa kaa'imman Oromoo afaan isaaniitiin akka boonan godhe. Akka isaan qaama kaa'immanii keessatti sabboonummaa habaqaalan fedhii diinaa tan Oromummaa dhabamsiisuu naaffise. Walumaa galatti amma hawwisoon afran qalloo hacuuccaa diinaatiin adda hin faca'initti Abubakar walaloo sheekoo koflaa daawwii fi waan kana fakkaatan baay'ee barreessee hojiirra oolche. Gocha seena qabeessa kanaan akkuma hawwisoon urjii bakkalchaa walleelee Oromootan ammayyaatii fi haadhoo taatetti Abubakaris ogbarruu afaan Oromootan ammayyaatiif abbaadha. Himi labsii himi Abubakar Muusaa himi Ayyuu himi kan shantam shubbisaa. Adoolessa 23 bara 1973 gaafa Haayile Sillaaseen olola Moqaadishoo keessaa itti ol xiixurraa gurra hawaasaa meessuudhaaf magaalaa Adaree biyyoo keessatti raadiyoon irraa qophii afaan Oromoo jalqabsiise. Abubakar hojjettoota keessaa tokko ta'uudhaan mindaa'e. Carraa argate tanatti dhimma ba'uudhaanis fedhii isaa tan afaanii fi aadaa Oromoo guddisuu if qusannaa malee itti fufe. Sagantaalee isaa kanneen kofla keessaan barnoota laatan yeroo gabaabduu keessatti beekaman. Keessattuu qophiin torbaanii takka wajjin kofalluu jettuun sheekoo, hibboo, makmaaksaa fi waan garagaraa miidhagsee dhiyeessuudhaan onnee dhaggeeffatootaa fudhate. Akkam oolte? Ooluu fi ooluu baadhee waa jaalallarraa qabda. Akkisa akkuma keetii ammallee goyyooyne. Achi deemiti tan gaafadhu ani maal naan jetta. Meel la fedhii isiitii intala obboleessi kiyyaatii wal bara. Haadha teenya haalaaltu je'eeti obboleessi kiyya natti kenneeti. Qishnaa keetan nurraa dhiisa. Intalti obboleessa keetii yoomittuu kana guddate. Tantanaan qixa dhalee dhaqqabsiisuu ni danda'a obboleessa kee. Ijoolleen amma daddaftee guddatti malee intala guddoo iyyaan agartu tun amatuma 16 isaa isiitii bar. Intala akkasii miti. Haa mala kaysani ani maaltu daangee mala kaysani. Mee amma morma keetii isiitii achi deemiti waan nyaannuuf waan dhugnu nu barbaadi beelaa fi dadhabbiidhaatu nu jira. Haa ni nyaataa eeggadhu. Abubakar Muusaa Wataayii galgala adoolessa 12 bara 1977 qophii isaa tan raadiyoo irratti tan kutte gundoo tan hafte guddoo himaniin fixanii birumaa lixanii jechuudhaan yeroo sagantaa isaa xumuru waan isa mudachuuf taa'u karraage fakkaata. Galgaluma san isaa galateerratu naannoo waajjira raadiyoonatti rasaasa diinaatiin rukutamee wareegame Abubakar Muusaa.
hayyichi afaanii fi aadaa Oromoo Abubakar Muusaa osoo dandeetti dila qabuun hojjete hin quufin umrii 35tti qaxara cabe. Hawwii fi abdii isaatiin adda bahe. Duuti isaa uummata Oromiyaa irraayis hayyuu beekumsa afaaniitii fi aadaatiin hiriyaa hin qabne galaafatte. Abubakar afaanii fi aadaa Oromoo guddisuudhaaf tattaaffanni godhee fi qoonni gumaacha seenaa qabsoo guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti gulantaa ol aanaa qaba. Inni bira wareegamullee hojiin isaa hin duutu. Walleelee walaloota isaatiin wallifaman keessa abadiif jiraata. Himi labsi, himi Abubakar Musa, himi Ayyub, himi kan shantam shubbisa. Barruu abbaan urjii waa'ee gaazexeessaa walaleessaa taataa tiyaataraatii fi ogeessa waltajjii guddaa Abubakar Muusaa irratti qindeesse sagaleedhaan isin biraan geenye Muhiddin Abdullaahitiin ture. Abubakariif rabbi rahmataa godhu abbaa urjiitiif umrii dheertuu kan nu jechaatiin sagantaa tana xumura. Himi labsi, himi Abubakar Musa, himi Ayyub, himi kan shantam